Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Gadaan News Network oduu har'aa qopheeffannee qabannee dhiyaannirraa oduu har'aa kan isinitti himu aan Usmaan Baayuuti. Arsii lixa aanaa Gada Basaasaa magaalaa Nageellee Sigaalotti guyyaa kaleessaa loltoonni mootummaa uummata irratti dhukaasuun lubbuun namaa darbeera. Humnoonni kunneen guyyaa dheengaddas magaalaa Qoobsa jedhamtu keessattis ajjeechaa raawwatanii jiru. Faayizaa Eeliyaas jiraattota dubbisuun waan qindeessite qabdi. Godina Arsii lixa aanaa Gada Basaasaa magaalaa Nageellee Sigaalotti waraanni mootummaa namoota nagaatti dhukaasa roobsuun namni maqaan isaa Amaan Duubee jedhamu akka ajjeefame jiraataan garasii dubbifne Gadaan News Networkitti hime. Namni kun qabsoo qeerroon Oromiyaa taasisaa turte keessatti adda durummaan kan hirmaachaa turedha. Guyyaa dheengaddaas humnootuma kanneeniin magaalaa Qoobsaa jedhamtu keessatti lubbuu nama tokko akka galaafatan gabaasni garasiin dhaqqabe ni mirkaneessa. Erga gootichi Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame mormiin magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiru kan itti fufe ta'uu maddi keenya kun ibseeti jira. Daandiin konkolaataa guutummaan guututti qeerroon cufamuun sochiin tokkolleen taasifamaa akka hin jirree fi mormiin jiru ammoo hamma hooggantoonni siyaasaa obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mohammadii fi kanneen hafan hanga gadi lakkifamanitti cimee kan itti fufuudha jira. Jiraataan kun dabalataan akka eerutti humnoonni poolisii addaa naannoo Oromiyaa kanneen magaalattii keessa faca'an baankii mootummaa cabsuuf yaalii gochaa akka turan dubbata. Kun immoo waraanni mootummaa badii kana fakkaatu hojjetee maqaa qeerroo kan xureessuuf kaayyeeffateedha jee. Rakkoo naannoo keenya jirtu gaafa artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameeti. Rakkoo hammaatatu jiraani. Urgogaa saniiti karaan hin banamne waraanni halkanii guyyaa nu keessatti wanna jedhee nu keessa deemee nu doorsisutti jira. Kaleessa durallee namni Kurkaa magaalaa Qoobsaa jedhamtu wayiitti jira. Guyyaa kaleessaa irratti mucaa tiikee horii keessatti ajjeefte. Tole nama meeqa waliigala kan ajjeefame? Waliigala nama ga'ee jira. Tole kan madaa'ee jira? Kan madaa'ee jiru qabeenya namaa miidhuudhaan dura baankii cabsuudhaaf yaadanii gabanyaa baankii wardiyaa baankii ajjeesuudhaaf kallattiin taa'uun Oromiyaa Ibrat baankii yaalii gabanyaa irra godhanii akka dingata gabanyaan keessa hin jiru. Eenyu kan baankii cabsuuf yaalii taasise kuni? Qaama Oromiyaa Liyyuu Haayilii jedhamu kana Oromiyaa humna addaa Oromiyaa kan jedhamu kanatu baankii cabsuudhaaf gabanyaa ajjeesee baankii. Humnoonni addaa poolisii Oromiyaa kan mootummaadhaan magaalattii keessa bobbaafaman namoota nagaa reebuun miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu addeeffannee jirra. Humnoonni addaa poolisii Oromiyaa kan mootummaadhaan magaalattii keessa bobbaafaman namoota nagaa reebuun miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun addeeffameeti jira. Hiriirri magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiru kun humnoota mootummaatiin haa danqamu malee hawaasni magaalattii keessa jiraatu manneen daldalaa cufuun hamma hidhaa fi ajjeechaan dhaabbatu mormiin jalqabame kan itti fufuudha jaan. Oromiyaa godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti mormiin itti fufee jira. Godina Shawaa Bahaa Adaamaatti waraanni mootummaa Itoophiyaa magaalattii keessatti hedduminaan buufamuun namoota nagaa reebuu fi gidirsuun mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen Gadaan News Networkitti himaniiru. Maamma Fantaalee dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Godina Shawaa Bahaa Adaamaatti waraanni mootummaa Itoophiyaa magaalattii keessatti baay'inaan buufamuun namoota nagaa hidhuu fi dararuun cimee itti fufee jira. Jiraatan magaalaa Adaamaa yaada Gadaan News Networkiif laate tokko akka jedhutti wayitii amma magaalaan Adaamaa waraana mootummaatiin marfamtee jirti. Raayyaan ittisa biyyaa ijoollee Oromoo irratti reebicha raawwataa jira. Halkan mana cabsanii nama hidhaa jiru. Hawaasni akkuma ajjeefamu artist Haacaaluutiin rifatee lafaa ka'een gara hiriira mormiitti tarkaanfate. Hiriira mormii kana gufachiisuuf mootummaan humna waraanaa qabu fayyadamee ajjeecha raawwate. Namoonni hedduun ni madaa'an. Mormiin ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee magaalaawwan Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiruun magaalaa Adaamaattis lubbuun namoota 10 olii yoo dabartu namoonni gara 80tti siqan madaa'anii hospitaalatti kan argaman ta'uun gabaasnee turre. Yeroo ammaa immoo maddeen keenya Adaamarraa yaadanuuf kennan hidhaan garmalee hammaachuurraa kan ka'e rakkoo cimaa keessatti kan argaman ta'uu himan. Magaalota gurguddoon Oromiyaa biyyattii keessatti argaman kan akka Finfinnee fi Adaamaa keessatti mormii uummataa ugguruuf mootummaan waraana baay'inaan magaalota kanneen keessatti buusuun sagalee uummataa ukkaamsaa kan jiru ta'us maddeen addeessanii jiru. Ana Adaamaan jira. Tole mee ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee mormiin guutuu Oromiyaa keessatti deemaa akka jiru quba qabna.
hidhamuu hooggantoota siyaasaa Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Faas dabalatee mormiin cimee itti fufe jedhama. Mee Adaamaan maal keessa jirti? Adaama ammaa fi humni waraanaa akkuma jiruun qabatee jira. Gaafa Hacaaluun duusan akkuma jiru mormiin akka malee gaggeeffamaatii tureeyyuu waraanni mootummaadhaa magaalaa keessa amma uummata baay'ata. Kanaaf isaan amma beekee karaa irratti illee nama arge inni tumeeffaa maksee jira. Yaa ta'uuti ammoo duuti Hacaaluudhaa baay'ee du'a ilmaan Oromooti. Hacaaluu ajjeesuu jechuun Oromoo ija jaamsuu jechuudha. Hacaaluu ajjeesuu jechuun uummata Oromoo miliyoona meeqan lakkaa'amu kana ajjeesuu jechuudha waan ta'eef. Jiraatan kun akka ibsetti magaalaa Adaamaa keessatti baay'ina waraanaa fi uummata addaan baasuun ni ulfaata. Mootummaan biyyattii abbaa irrummaan bulchuuf hidhatee ol ka'ee jira. Hawaasnis guutuu Oromiyaatti mootummaa kanarratti dammaqee jira. Intarneetiin guutuu biyyattii keessaa balleessanii dhugaa uummataa awwaaluuf dhama'aa jiru. Garuu wanni fedhe yoo ta'eyyuu Itoophiyaa keessa nageenyi deebi'ee waan uumamuun fakkaatu jechuun dubbatama. Xumurarratti Adaamaa qofa osoo hin taane Oromiyaa godinaalee fi aanaalee adda addaa keessatti dhaadannoowwan gumaan aartistii jaalatamaa qaroo sabaa Hacaaluu Hundeessaa ni baham. Hooggantoonni siyaasaa kanneen akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, gaazexeessitoota Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran cuftuun hatattamaan gadi dhiifamuu qabu jedhuun kaafamaa jiraachuus maddeen eeranii jiru. Arsii lixaa magaalaa Shaashmannee fi aanota godinichaa hedduu keessatti loltoonni mootummaa uummata irratti reebichaa fi hidhaa jumlaa raawwataa akka jiran maddeen ibsaniiru. Mana gadi baanee ol deebi'uu yaaddoo guddoo nutti ta'eera haala rakkisaa keessa jirra jedhan jiraattonni gamasii dubbifne. Mahammad Murkamaa dabalatasaa akka ittaanutti qindeesseera. Ajjecha artist gooticha Oromoo Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen wal qabatee mormiin uummata guutuu Oromiyaatti gaggeeffamaa ture bakka tokko tokkotti humnoota mootummaatiin ugguramaa akka jiru jiraattota irraa odeeffannee jirra. Haaluma wal qabatuun godina Arsii lixaa magaalota akka Shaashamannee, Kofalee, Qoree, Kuyyaraa fi Nageellee Arsii dabalatee kanneen naannawa sanitti argaman daandileen konkolaataa akkuma cufamanitti jiru sochiin daldalaas hunduu dhaabbatee jira jechuudhaan namni Shaashamannee irraa dubbifne kun GNN'tti himeera. Akka maddii kenna kun jedhutti magaalaa Shaashamannee kaleessaa fi har'a raayyaan ittisa biyyaa hedduminaan magaalaatti weeraruun uummata qawween doorsisee dhagaa fi muka daandiitti cufamee ture dirqamaan guursisaa akka jirutti himame. Magaalaa keessatti namoota 2 fi 3 wajjin socho'uun yoo argan reebicha hamaan irratti kan gaggeeffamuu fi uummanni mana isaatii gad bahee magaalaadhaa waa bitachuun yaaddoo guddoo keessa jiraachuun dubbateera. Arsii lixaa aanaalee hedduutti hidhaan jumlaadhaan itti fufee akka jiruu fi qeerroowwan qabsoo uummataa keessatti armaan dura dhageettii qaban hedduun reebicha hamaa irratti gaggeeffamuun kanneen ammaaf lakkoobsi isaanii hin beekamne achi buuteen isaanii dhabameera jechuun dubbata jiraataan magaalaa Shaashamannee irraa bilbilaan odeeffanne kun. Ammatti lakkoobsi namoota humnoota mootummaatiin ajjeefaman beekuun nama rakkisa kan jedhu jiraataan magaalaa Shaashamannee hiriira mormii gaafa jalqabaa godhameen namoota hedduun rasaasaa rukutamee ture ergasii waan ta'e addaan baasuun hiree hin arganne jedheera. Daandilee aanaalee godinichaa wal qunnamsiisan hedduun ammallee akkuma cufamanitti jiru. Sochiin geejjibaa homtuu akka hin jirre maddi keenya kun itti dabaluunis nu ibsaniiru. Aljeeziraan sagantaa isaa Insaayid jedhamuun beekamu irratti haala yeroo siyaasa Itoophiyaa irratti marii addaa gaggeessee jira. Marii kana keessatti mootummaan Itoophiyaa rakkoo biyyattii keessatti dhalateef biyyoota alatti quba qabuun faashina mootummaa kanaati jechuun qeeqeera. Gabaasa Aljeeziraa Faayizaa Eliyaastuu qindeesse. Hello and welcome to the show. I'm Sami Zaidan. Ethiopia has suffered days of unrest since the killing of a prominent musician and activist. Taatee tibbana biyyattii keessatti mudateen wal qabate miidiyaaleen idila addunyaa hedduun keessumattuu ajjeechaa gooticha Oromoo aartist Hacaaluu Hundeessaan wal qabate gabaasaalee jajjaboo baasuun gurra uummata addunyaa buusaa jira. Keessumattuu dhimma kana itti dhiheenyaan kan hordofaa jiru Aljazeeraan afaan Ingilish sagantaa isaa Inside History jedhamuun beekamu irratti haala siyaasaa wayitaawaa Itoophiyaa irratti marii addaa gaggeesse. Gabaasaa kana keessatti xiyyeeffannaan isaa gocha muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kan saaxiluudha. Qabxileen muraasni hirmaattoota marichaa irraa ka'aa turan Abiy Ahmad uummata Oromoo fi waahillan qabsoo isaa ganuu rakkoo Itoophiyaa keessatti dhalateef biyya alaatti quba qabuun faashina mootummaa kanaati
ta'us garuu hanga sunda amansiisaa miti jaan. Ajjeechaa gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaan wal qabatee haalli awwaalcha artistii beekamaa kanaa ammoo mootummaan biyya bulchaa jiru kabajaa uummata Oromoo kan awwaaleedha. Abiy Ahmad erga gara aangootti dhufee as adada aangoo isaa gadi jabeeffatuun waadaa uummata isaatiif gala diiguun ajjeechaan bara mootummaa wayyaanee uummata wayyaba kana irratti raawwatamaa ture ammas bulchiinsa kanaan daran kan hammaateedha jedhu. Itoophiyaa keessatti sarbamiinsi mirga dhala namaa hammaachaa dhufuu fi keessumattuu lammiileen Oromoo haala gaddisiisaa ta'een harka mootummaa kanaatti galaafatamaa jirti jedha Aljazeeraan. Battala ajjeechaan kun raawwatametti tajaajilli intarneetii biyyattii keessatti addaan cituun mirga uummatootaa kan sarbaa jirudha. Yakka garaagaraa kanaan dura biyyattii keessatti raawwatamaniif qorannaan gaggeeffamaa ture iftoomina kan hin qabnee fi kan uummata addunyaa hin amansiisnedha jedha. Ajjeechaan artist Haacaaluu bifa iftoomina qabuun qoratamee uummataaf ifa ta'uun akka irra jiraatu dhiibbaa guddaa gochaati jira. Rogeessi Oromoo Dr. Awwal Qaasim Aloo saganticha irratti hirmaatuun rakkoo biyyattiin keessa jirtu cimsee dubbachaa ture. Ambaasaadara Ameerikaa kan turan David Shenton ajjeechaa Haacaaluu boodaan hoggantoota siyaasaa Oromoo hidhuun ammoo dogongora olaanaa ta'uu isaatii fi mootummoonni biyya alaa hundinuu akka biyyi ifaan ifatti hoggantoota kanneen gadi lakkisu gochuu qabu jechuun jabeessee dubbate. Itti dabaluun ambaasaadarichi haalli siyaasaa biyyattiin keessa jirtu baay'ee yaaddeessaa ta'uu isaatii fi waayillan isaa Itoophiyaa hundi tumsa isaanirraa eegamu akka godhan gaafate. Walumaa galatti haalli siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru sodaachisaa ta'uu isaatii fi tarkaanfiiwwan mootummaan fudhate dogongora akka ture marii kana keessatti jabeeffamee irratti mari'atamee jira. Tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhatamanii warri hidhaman hiikamanii biyyattiin of dura tarkaanfachuu qabdii jechuun waliif galanii jiru. Aljazeeraa wabeeffanne. Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisuun miidiyaaleen addunyaa gurguddoo Ameerikaa, Kanaadaa fi kanneen biyyoota Awurooppaa hedduu walitti fufinsaan gabaasaa jiru. Dhimmi ijoon miidiyaaleen kunneen irratti xiyyeeffatanii gabaasaa turan walleewwan isaa qeerroo fi addunyaa sochoosee irrattidha. Gabaasa BBC Na'imaa Umar akka itti aanu kanatti qindeessitee jirti. Erga artistii Haacaaluu Hundeessaa wiixata galgala Finfinneetti ajjeefamuun isaa dhaga'amee miidiyaaleen addunyaa gurguddoon Ameerikaa, Kanaadaa, biyyoota Awurooppaa hedduun walitti fufinsaan gabaasaati jiru. Dhimmi ijoon miidiyaaleen kunneen irratti xiyyeeffatanii gabaasan ammoo weelluuwwan isaa humna guddaa qeerroo sochoosuu fi warraaqsa qalbii addunyaa keessa seenee sossoosaa turuu isaati. Miidiyaaleen kanneen keessaa warri akka Aljazeeraa sirboota isaa hedduu kan jaallatamuu fi yeroo mormiin maastar pilaanii Finfinneetti dhoohee jiru kan gadhiifame maalan jira kan jedhu gidduun dhiyeessaa. Dhimmi ajjeechaa Haacaaluu taateewwan ajjeefamuu isaan wal qabatanii ta'aa jiran akkasumas siyaasa Itoophiyaa hayyoota xinxaalchisa. Kana malees miidiyaaleen addunyaa gaggeessaa fi hokkara bakka awwaalcha Haacaaluutiin wal qabatee uumameen namoonni bakka dhaloota isaa magaalaa Aambootti fira isaa dabalatee namoonni ajjeefamuun gabaasanii jiru. Ajjeefamuu Haacaaluu wal qabatee aangaa'onni siyaasaa fi qalbii uummata Oromoo keessa jiru jedhaman kan akka obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo hedduun to'atamuu isaanii miidiyaaleen addunyaa gabaasee jira. Mormii ajjeefamuu Haacaaluutiin guutummaa Oromiyaatti dhoohuu isaatiin wal qabatee mootummaan Itoophiyaa intarneetii cufuusaas gabaasaa jiru. OMN cufamuu fi gaazexeessitoonni isaa to'annaa jala oolfamuunis miidiyaalee kanneeniin xiyyeeffannaa argatee jira. BBC'n afaan Ingilizii oduu dhedheeraa waa'ee Haacaaluu barreesseen ajjeefamuu isaa fi ajjeefamuu isaatiin wal qabatee waan uumamaa jiru kaasee jira. BBC'n oduu bal'aa waa'ee Haacaaluu gabaaseen waa'ee seenaa ijoollummaa isaatii fi turtii mana hidhaa keessatti dabarse akkasumatti akka muuziqaa jalqabee fi sirboota qabsoo isaa humna qaban kakaasuun seenessee jira. BBC'n waa'ee Haacaaluu Ingiliffaan alatti BBC Arabaa dabalatee bal'inaan gabaasee jira. CNN'n ammoo oduu bal'isee waa'ee artistii Haacaaluu gabaase keessaa tokko suuraa Haacaaluu eeboo fi gaachana qabatee anfarroo uffatee dhaabbatuun itti seenee taateewwan ajjeechaa isaa waliin wal qabatan kaasee jira. Kana malees qabsoo bara 2015 jalqabamee bara 2018tti jijjiirama fide duubaan nama jirudha jechuun eenyummaa isaa ibsee jira CNN'n. Miidiyaalee waa'ee
waa'ee Haacaaluu ajjeefamuu isaatii fi taateewwan isaatiin wal qabatanii uumaman gabaasaa jiran keessaa Deutsche Wellen isa tokko. Deutsche Wellen barreeffama afaan Ingiliziitiin marsaa lamaan baaseen waan hedduu seenessee jira. Maddeewwan garaagaraa fi namoota waa'ee Haacaaluu dubbachiisuun kan dhiyeesse DWN'n Haacaaluudhaan sagalee warraaqsaati jedhee jira. Haacaaluun sagalee dhaloota gabrummaa didaniif akka dhagahamuuf kan humna elektirikaa ta'e. DW'n gabaasa isaa itti fufuudhaan sirba Haacaaluu bara 2015 bahe maalan jira jedhu gadi fageenyaan ibsee jira. Sirbichi dhiibamuu Oromoo baroota hedduuf keessa dabraa dhufe kan agarsiisuu fi gidiraadhuma hin qabne Oromoon Finfinnee fi naannawa ishii jiraatan dhugaa jiru kan agarsiise akka ta'e dhugaa bayaaf. Sirba maalan jira jedhutti aanee bahe jirra jedhus hedduun kan jaalatamee fi Oromoon eessa akka jiran kan hubachiisee fi fuulduratti immoo garamitti akka deemaa jiran kan himedha jechuun ibse DW'n. Karaa biraatiin DW'n tarkaanfiiwwan aangaa'onni mootummaa ajjeefamuu Haacaaluu booda fudhatan ibidda irratti benziila naquudha jechuun gabaasee jira. Mormii ajjeefamuu Haacaaluutiin wal qabatee namoonni ajjeefamuu fi hidhamuun Oromiyaa keessatti gabaafamuu isaa yaadatee jira. Yeroo ummanni miira gaddaa fi dheekkamsa keessa jirutti OMN cufanii xinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fa'a hidhuunis daran dubbii hammeessa jedhan. Haacaaluun gaaffii fi deebii yeroo dhumaa OMN irratti taasise irratti namoonni hojii isaa hin jaalannerra doorsisni ajjechaa akka isa dhaqqabu himuun doorsisaaf akka hin jilbiinfanne dubbachuu isaallee DW'n yaadatee jira gabaasa isaa kanaan. Gabaasni kan BBC'ti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mootummaan Itoophiyaa ajjecha aartistii Oromoo Haacaaluu Hundeessaa fi akkasumas hidhamuu hooggantoota qabsoo Oromoo Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo dabalatee mormii uummataa guutuu Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru irraan tarkaanfii humni waraanaa uummata irratti fudhateen hanga ammatti namoonni ajjeefaman gara 200tti akka siiqan maddeen garaagaraa Oromiyaa irraa Gadaa Niwus Neetworkitti himaatii jiran gabaasaalee jiran nus hamma dandeenya hordofne kan isin bira geenyu ta'a. Oduun guyyaa har'aatiif qopheeffanne kana fakkaata. Isin wajjin kan tureen Usmaan Baay'eetu ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaallee na wajjin ture. Qophiin GNN itti fufu fayyaa ta'a.